Hayyanigaa kabajamtoota daawwattoota Prime Media sagantaa bashannanaa addaa Dream Journalism Center and Media waliin qopheessaa turre kana fakkaata ture yeroo bareedaaf yeroo miidhagaa waliin dabarsinetti hedduu gammanneetii jira. Warreesiin na waliin argaa jirtan kun barattoota Dream Journalism Center and Media. Isaan kun barataa jiru. Bara dhuftu ammoo gaazexeessitoota ta'anii akka keenya kana sagantaa bashannanaa addaa qopheessu jennee abdanna. Sagantaa haga yoonaatti daawwataatii jirtan illee isaan waayillan isaanii kanneen birootu qopheessaa ture sagantaa miidhagaa haga yoonaatti tureen barnoota addaa bashannana addaa akkasuma immoo yeroo gaariin waliin qabaattaniitu jennee abdanna. Egaa Dream Journalism Centeritti barachuu akkasuma sagantaawwan mimmiidhagoo akkasii qopheessuu warri barbaadan kottaatii fedhii keessan akkasuma yaada keessan galmaan gaadhaa isiniin jenna. Ogummaa gaazexeessummaa barsiisuu irratti argama Dream Journalism Center carraa kanaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha namoonni mul'ata keessan dhugoomsuu barbaadan kottaan nu baratti galmaatii baradhaa leenjaa isiniin jenna. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u Prime Media waliin yeroo gaarii qabaadhaa. Ayyaana gaarii.